السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو حرمو أبين إسن أغرسي سفتاو أبي كانوا مجوالا وجنجرو كانوا ما جوالي كموف كيس أقبو أبي أجايبا مستري فدي وان دولفتو فيتن وان نمني أكسن جرا إن أغر بربادن كيسا دولفتو دنديسني سن أغرسيسا إتقلفو سن برباچسو كل في osontaane kee dhoffatu abbaan kan namni yoo ofii keetii agarsiiftee bakka itti mul'isin namni sirra beekuu hin danda'u jechuudha. Sagalee kaahuu danda'a, sagalee wajjin, viidiyoo wajjin, suuraa wajjin yaadannoo kamiinuu keessa kaayachuun ni dandeessa. Waan akkasiitiin waliin tura. Appiin isa kana. Sinoo akka fakkeenyatti ani amma as keessaa nan qaba audio kana keessa kaa'adheen jira kanan ta'ajo sagalee fi suuraan itti ajahu as keessa jira jechuudha. Mana paartii qaba akkasanitti kaayee sin agarsiisa. Mee akkamitti kaayyatamuu danda'a kan jiru amma inni sin agarsiisuuf ta'u as dhuftan kennu as dhoottanii achi booda akkasitti kana sinifida kana keessatti yaadannoo barreeffama waan kamiinuu as keessa barreessanii kaa'uu ni dandeessanii achi booda immoo ida'uu tana dhoottanii jechuudha. Ida'uu tana yoo dhoottan asitti voice yoo feete sagaleedhaan kaa'achuu dandeessa siinjaa imeejii suuraa mana suuraatti fiddee as dhoosachuu dandeessa kaameeraa kaaftee kaa'uu dandeessa audiyoos fuutee kaa'achuu dandeessa mana footootti sinii seenanii amma mana footootti seenaa jechuudha. Kanaafuu waan na barbaachisu tokko waan itti haaja'u ani amma akka fakkeenyatti sin agarsiisaa fi isiin akkasanii fuutanii irraa fayyadamuu dandeessanii isiniin ja'a. Ani amma sin agarsiisuu waan ta'a. Amma mee akka fakkeenyatti suuraa kanarratti handahaa jechuudha. Suuraa kana as fideemi suuraa kana yeroon as fide seef godhuudhaaf amma seef godhuudhaaf asii tuqaa sadii sanarra tuttaa achi booda ol butteetti seef fails bakkee irratti sajjalii siin ja'a bakkee kana seenta jechuudha. Kana keessa bakka siif ta'u naataa jettetti irra deemteeti irra kaa'achuu dandeessa. Okay. Ani kinoo amma asiin kaa'adhaa fi jechuudha. Faayilii kan keessa deemtee maqaa wajjin gochuu dandeessa.